Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handhuula mirgaan haa galu. Harka fuune dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nageenyi keenya kan ulfinaa lafa jirtan maratti qilleensarraan isin haa ga'u jenna maatii waatiin alaamanni isin nagayaa hordoffii bakka tolutti har'aaf kan qopheessinee dursinee gurra isin buufna akkuma barsiifni har'aa sagantaa teenya oduudhaan takka jennee eegallee qophii addaa fi imalaa itti aansina har'aaf qophii simboo waan hin qabneef dhiifama jechaa amma garuu oduu torbee kanaatiif qophaa'etti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessifna oduu isin dhageessisu an Gammadaa Barootaati. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate. Waldayni qorannoo Oromoo Oosaan barreessaa mootummoota gamtoomanii baankii muuniif walitti bu'iinsa bahaa Oromiyaa ilaalchisee xalayaa iyyannoo barreesse. Barattoonni Oromoo 6 Geedoo keessatti hidhaman. Godina Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti dargaggoonni Oromoo 2 hidhaman kanneen jedhaman matootii oduuti amma oduu takka takkaan. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate. Waraanni bilisummaa Oromoo caamsaa 11 bara 2013 godina Shawaa Kaabaa Ona Darraa Ganda Sulee Laga Jamaa bakka jaamutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen ajajaan 50 Afoorqi Gabrazgaabeer keessatti argamu loltoota 5 ajjeesuu addi bilisummaa Oromoo beeksise. Oduu wal fakkaatuun caamsaa 15 bara 2013 godina Harargee Bahaa Ona Gaara Mul'ataa Laga Mojoo bakka Qilee jedhamutti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen loltoota mootummaa Itoophiyaa 7 ajjeesee 5 madeessuun beekame. Haaloo kana ba'uuf waraanni mootummaa bakka Meetoo jedhamutti lammii Oromoo tokko ajjeesuu oduun addi bilisummaa Oromoo tamsaase ifa godhe. Waldayni qorannoo Oromoo Oosaan barreessaa mootummoota gamtoomanii baankii muuniif walitti bu'iinsa bahaa Oromiyaa ilaalchisee xalayaa iyyannoo barreesse. Waldayni qorannoo Oromoo xalayaa caamsaa 16 bara 2013 baankii muuniif barreesseen poolisni addaa liyyuu poolis jedhamu kan mootummaa naannoo Ogaaden irraa ajaja fudhatu uummata Oromoo bahaa Oromiyaa weeraruudhaan lammiilee Oromoo 37 ajjeesuu fi dhabamsiisuu hubachiise. Tarkaanfiin hidhattoonni mootummaa Itoophiyaatiin deeggaraman geggeessaa jiran onoota Anniyyaa Jaarsoo fi Mi'eessoo keessatti hammaachaa dhufuun keessa yaaddeesse tahuu ibse. Milishaa mootummaa naannoo Ogaaden kan Oromoota hedduu ajjeesuu madeessuu fi gudeeduu bira dabree lammiilee 20 qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an taasise kun gargaarsa maallaqaa mootummaa Biriitaaniyaatiin kan leenjifamu tahuu Oosaan hubachiisuun mootummaan Ameerikaa fi Biriitaaniyaa humnoota mootummaa Itoophiyaa uummata miidhan tinnisuu akka dhaaban gaafate. Dhumarratti xalayaan qorannoo Oromoo Oosaa gargaarsi hirphaa fi hadhaadhiyyaan dahoo nyaataa fi qorichaa lammiilee Oromoo qe'eerraa buqqa'aniif akka laatamu kanneen beeladaan jalaa saamameef gumaan akka kennamu warri qe'ee isaaniirraa buqqa'an akka deebifaman mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan akka godhamu gaafachuun xalayaa goolabe. Barattoonni Oromoo 6 Geedoo keessatti hidhaman. Godina Shawaa Lixaa Ona Calliyyaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Geedoo keessatti isiniitu fincila barattoota Oromoo qindeessa jechuun barattoonni 6 hidhatti darbaman. Barattoonni hidhaman kun tokkoffaa barataa Iyyoob Mokonnin barataa kutaa 11ffaa, lammaffaa barataa Wandimuu Diriirsaa barataa kutaa 12ffaa, sadaffaa barataa Baacaa Faajjii barataa kutaa 12ffaa, afraffaa barataa Beekumaa Ajjaamaa barataa kutaa 10ffaa, shanaffaa barataa Shallamee Gideelloo barataa kutaa 12ffaa, jahaffaa barataa Eebbisaa Fixumaa barataa kutaa 9ffaati. Gaafiiwwan barattoonni Oromoo gaafatan manneen barnootaa siyaasaa irraa bilisa waan ta'aniif ijaarsi miseensa OPDO haa dhaabbatu, ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran haa hiikaman, doorsisni barattoota Oromoo irraa haa dhaabbatu kanneen jedhaman keessatti argaman tahuu oduun qeeroon facaase ni addeessa. Godina Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti dargaggoonni Oromoo 2 hidhaman. Horroo Guduruu Onoo Abbaa Coomman keessatti dargaggoota Oromoo kanneen hojii dhablummaan rakkachaa jiran isin miseensa ABO'ti jechuun hidhaman.
dargaggoonni hidhaman tashaalee addunyaatii fi abbushee ol jirraa jedhaman. Uummanni Oromoo godina kanaa walgahii mootummaa lagachuudhaan diddaa agarsiisaa jira. Kanumaan wal qabatee diddaan hojjettoota warshaa sukkaara fincaa'aa jabaachaa dhufu oduun qoyiroo mirkaneesse. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Marshake dafte duftu wangara konsitima ulike bala babu ganama marshake dafte duftu wangara konsitima kada birrabuna tasate kanko kanke natamade jalatike nabu badura kinako sitimaka wangarako ajaiba umamike nabdawada jikake ulike bala babu kenama marshake dafte duftu wangara konsitima yaadamato bareedinti roko tatisiki hubadura koko siif jedhetan harka guyyaa jura beenaaf kutu ijanu dhagara yaadamato bareedinti roko tatisiki hubadura koko siif jedhetan harka guyyaa jura beenaaf kutu ijanu dhagara ulike bala babu ganama marshake dafte duftu wangara konsitima ulike bala babu ganama marshake dafte duftu wangara konsitima. Dhaggeeffattoota keenya qophii addaa tana keessatti waa'ee saamicha lafa Oromoo irratti xiyyeeffanna. Mootummaan Itoophiyaa lafa maaliif gurgurata? Lafti gurguramaa jirtu tun irra caalaan tan eenyuuti? Lafti Tigraay gurguramaa jirti? Qonnaan bulaan yeroo lafti irraa fudhatamu quba qabaa laata? Irraa fayyadamanii jiru? Miidhaa qaba? Gaafiilee tanaa fi tan biroo kaafnee keessummaa keenya irraa waliin haasa'uuf deemna. Keessummaan keenya kun dhimma kanarratti qorannoo gaggeessanii jiru. Obbo Asaffaa Geetaachooti kan nu waliin turan. Amma garasumatti. Maqaan koo Asaffaa Geetaachoo jedhama. Sadarkaa olaanaa Yuunivarsiitii Finfinneerraan akkaawuntingiidhaan eebbifame biyya Swidin fi MBA kootiin faayinaansii fi akkaawuntingiidhaan fixeera. Harka lafa jalaan sochii abaa'oo biyya keessa irrattis hirmaachaan ture. Waa'ee lafaas wanta inni ijoo keessa hojjechaa tureef gara lixa shawaa kana gadi fageenyaan ilaaleera. Akkuma hoogganaa tokkotti irratti xiyyeeffadhee hojjedheera. Amma immoo saammii lafa Oromoo kana saaxila baasuuf wanta barbaaduuf artikilii kana barreessee dhiyaadheera jechaadha. Mee waa'ee lafaa keessa toon galiin obbo Asaffaa Geetaachoo mootummaa amma aangoo irra jiru kana otoo ibsisiniin jedhanii akkamittiin keessu eenyudha mootummaan kun? Mootummaa kana walumaa galatti innaa laallu mootummaadhuma saamuudha jechuu dandeenya. Waan baay'ee irratti argineerra karaa lixa shawaas ta'ee karaa bahaanis karaa kibbaanis waan Oromoo irra xiyyeeffachaa hojjetu kana inuma hubanna. Kanaaf mootummaan kun mootummaadhalee jennee dubbachuudhaaf illee nama dhiba. Bifa kamiin lafti kan gurguramu biyya sana keessatti?
Saammin lafaa yookiin immoo lafa qirceen jedhu yoo ilaalle reefu kan jalqabee miti. Bifa adda addaatiin mul'achaa ture. Fakkeenyaaf bara Minilik yoo ilaalle bifa weeraraan, bara Haile Sillaasee immoo bifa abbaa lafummaan yookiin fiidaalummaadhaan ture. Bara Dargii immoo bifa amraachi immoo waan takka jedhaniitu ture. Wayyaaneen immoo bifa investimentiidhaan yaadaa turte. Kanaafuu saammi lafti kun jechaadha. Durumaanuu bifa adda addaatiin qabate akka dhufe beekuu hin qabne jechaadha. Saammiin kun immoo kan xiyyeeffate kibba Itoophiyaa irraa yoo ta'u, gara kaabaatti garuu lafti maatii irraa gara maatiitti dabraa ture. Ammallee wanti kun itti fufaa jira. Keessaayyuu gara Oromiyaatti saammi lafaan kun itti fufaa fi hammaacha akka dhufaa jiru hundi keenya ni hubanna. Kanaaf TPLF'n yookiin immoo wayyaaneen gochaa kana itti fufaa bakka ga'uudhaaf tarsiimoota gara 5 kan ta'u itti qophoofteetti isaan hojjechaa jirti jechaadha amma yoona. Kana mormuudhaaf namoonni baay'ee wareegamaniiru. Seenaa keessas yoo seenne gara miliyoona 5tu wareegame. Bara 1996 jalqabee investoroota qofaafuu hektaara gara miliyoona 5 caalutu kenname. Akka gabaasa OSA yookiin immoo Oromo Studies Association dhiyeessetti immoo bara 2015 irratti jechaadha. Lakkoofsi kun harka 2 dabale jechaadha. Lafa investimentiidhaaf jedhamee qabame parsantii 100 keessaa harka 94 kan ta'u jechaadha. Oromiyaa fi Gaambeellaa irraa dhufa jechaadha. Kana jechuun immoo lafa gaarii hektaara miliyoona 10 ta'e caaluun kun eessa deemaa jennee ilaalle ka deemu hooggantoota TPLF fi investoroota harka gala jechaadha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle Shawaa keessa waan guddaatu godhamaa ture jira amma yoonaas itti fufaa jira. Shawaa keessa fakkeenyaaf Burraayyuu, Ejeree, Hollataa fi Baakoo gara Wallagga, Arsii, Boorana, Harargee fi Gujii keessa jira jechaadha. Kanumallee yoo istaatistikiidhaan ilaaluu barbaanne Baakoo keessa hektaara 29,000 kaampaanii karaa ture Agro Industiriyaal jedhamutti qotee bultoota Oromoo irraa fuudhanii itti kennanii turanii. Wanti kun immoo innaa ta'u qotee bultoota gara 400 ta'anii qe'ee irraa lafan isaan irraa ka'anii iddoo biraatti geessaniiru. Kaampaanii kana qofaatti jechaadha wayyaanee hektaara 300,000 biyya keenya irraa fudhattee gurgurteetti jechaadha. Horiin yookiin immoo qarshiin kunis akka kiisii hooggantoota TPLF keessa akka galees beekameera. Kanas waan gochuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf qarshiimallee uummata saamuudhaan haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeemas wanta gaazexeessaa Firii Abbabaa jedhamu saaxila baasee bultii 3 dura sababa artikilii kanaaf hidhameera jechaadha. Waanuma kanallee odeessanii dhugaa kana baasuun baay'ee nama waan godha jechaadha biyya sana keessatti. Lammaffaan Harargee keessattis uummata Oromoo gara 150 loltuu TPLF'dhaan akka facaasanii achi baasanii biyya adda addaatti waan godhaniitu lafa isaan irraa fudhatanii buqqisaniiru jechaadha. Walumaa galatti karoora kana jechuun karoora lafa Oromiyaa saamanii of babal'isuu jedhu irratti bakkaan ga'uudhaaf wayyaaneen tarsiimoo hamoota qopheessiteetti. Tarsiimoon kana bakka 5 qoodamuu ilaaluu danda'a. Inni tokko maal inni hojii ilaalle land grab as a reason for increasing the supply for domestic consumption idha. Inni kun maal jechuudha? Akka World Economic Watch bara 2010 addeessutti TPLF nyaataa fi mi'a gabaaf dhiyaatu dabaluuf lafti gurguramu yookiin liizii ta'uu qaba jedhamu. Tarsiimoo kana qabatanii ba'aniiru. Tarsiimoon kun immoo akka hojjenne immoo namoonni barreessitoonni baay'ee wanta kana tarsiimoo hojjenne jedhaniiti dhiyeessaniiru. Tarsiimoo kana barreessaa Fred jedhamu maal jedhee
tarsiimoon kun waa tokko illee hojjenne jedheetu ibse amma kitaaba sararratti maal jedha kitaaba Ethiopians abundant farming investment leave many still hungry jedha. Investoroonni midhaan oomisha gara biyya isaanii ekspoortii godhuu malee biyya keenya keessa akka uummanni keenya ittiin bitatee ittiin fayyadamu hin godhan jechaadha. Kanaaf yaanni kun jechaadha supply domestic consumption supply ni godha jedhanii kan yaadanii tarsiimoon humtu ofuu isaatiifuu jechaadha tarsiimoo hin taane jechaadha. Tarsiimoo kanaan uummata Oromoo adujuu barbaadu. Lammaffaa immoo land grab as a reason for investment and development. Namoonni baay'ee kana irratti barreessaniiru kitaabonis jiru. Tarsiimoon kun kan xiyyeeffatu TPLFin guddinni biyyaa kan dhufu investimentii irratti jettee inni kun kan ta'u immoo lafa fudhachuudhaan jettee yaaddi. Waan kun kan nama hin taane yookiin immoo uummata tokkoof hin taane jechuudha. Akka kitaabni Lorenzo jedhamu nama sadii faana ta'ee barreesse kitaaba kana land grab or development opportunity jedha. Achirratti maal jedha? Saamiin lafaan kun qotee bultoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran mirga jireenyaa the right to live isaanii irraa fuudhee akka dinagdeedhaan hirkattummaa investoroota muraasa fi hooggantoota TPLF ta'an nama godha jechaadha. Kana jechuun immoo TPLF uummata Oromoo qabeenya isaa fi mirga isaa irraa saamee guutumaa guututti konkololeeffatee akka ka'e kan haddeessudha jechaadha. Inni sadaffaa yoo ilaalle tarsiimoonni sadaffaa Oromoo irraa lafa fudhatanii humnaan fudhatanii lafti suni lafa bilisaatii jedhaniitu odeessu. Waa'ee kana irrattis namoonni tokko kan barreessan jiru. Nama Frederick Xiinxalaa siyaasaati maal jedha? Barreeffama keessa isaatti lafa humnaan qotee bultoota irraa fudhatanii lafa sana lafa abbaa hin qabne jedhanii raadiyoo fi televezyiiniidhaan labsanii olola afuufanii achi immoo hojiirra oolchuudha jedha. Yaanni kun tarsiimoon isaanii. TPLFin immoo wanta kana sirriitti akka raawwachuu jirtuuf kana saddeessee mirkaneessee jira jechaadha. Kanas deebisee ittiin deebi'u shawaa keessattis waan jiru argineerra hojii keessattis barattoota tokko fa'aa hidhamaniiru kana falmanii kan ba'anii waa'ee baakoo keessas ilaalleerra Harargee keessattis waan jechaadha. Inni arfaffaan we work together jedhu kana jechuun waliin hojjennaa wanta jedhu irratti kan waan jedhani waliin hojjenna jedhaniiti gara isaaniitti deemu kan sirriitti kana waan kana kan barreessee illee kaa'ee John Vidal kan jedhamu editorii The Guardian Environment kan jedhamu ibseetu ture. Maal jedhee TPLFin qotee bultoota Oromoo dabbaltoota isaanii ergeetu waliin hojjenna jedhee wal mari'atanii erga walii galan booda qeesaan irraa buqqisanii ni baasu. Tarsiimoon kun immoo asitti waan tafuu miti. Isumallee qotee bultoota Oromoodhaaf kan waadaa galan isallee hin jiigsu jedheetu waan jedhee gara dhumarratti akka tarsiima shanaffaa irratti dhiyeessuu kan hin barbaadu land grabbing, lobbying and reaping huge revenues kan jedhamu kanatti maanni kanallee yaanni kun durumaanuu obbo Baqqalaa Garbaadhaan dhiyaatee ture. Wanni kun kan waan jedhu diaasporaa fi namoota elites kan jedhaman. Elites jechuun namoota barumsaan sokkanii fi qarshii kan qaban isaanitti gurgurachuu fi lafa sana gurguruudhaan ofitti harkisu jechaadha. Akka namoota ofitti harkisanii achumaan immoo galiisis ni dabalatu jechaadha. Galii guddaa argatu jechaadha. Akkanarratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Yaaduma kanallee kan deeggaru immoo Tina Kachika akka jedhamu gara bara 2011 irratti barreeffama isaa innis dhiyeessee ture. Maal jedhaa barreeffama isaa land grabbing in Africa jedha. Yaanni kitaabni isaa. Tarsiimoon kun maalirratti yaada? Tarsiimoon saammii lafa irratti hundaa'ee jireenya lammii biyya tokko keessa jiraattota fakkeenyaaf qotee bultoota, dubartootaa fi kan kana fakkaatan balleessuu duwwaa osoo hin ta'iin jedha. Tasumaayyuu
lammata gara jireenya fooyya'aatti akka hin deebine kan godhu tarsiimoodha jedhama. Kan ammoo biyya Afrikaa irratti waan baay'eetu riisarchiitti hojjetamedha. Kanaaf lafa wayitti fudhatanii guddisuudhaaf biyya kan jedhu yeroo baay'ee biyya hedduu keessattis argameera. Biyya addunyaa kanarrattis lafa hiranii kennuudhaan biyyi tokko guddachuu hin danda'u jechaadha. Gaariidha. Amma akka obbo Asaffaan jettanitti yoo ta'e mootummaan amma aangoorra jiru wayita lafa saamu kana yookaan gurguratu kana jettan sababoota 5 tarreeffatee jira. Sababoonni 5 inni amma isin tuqxan kun immoo hin hojjetu kufeeraa yookaan immoo dantaasaa dheeksachuufidha malee dhuguma guddina yaadamee fi hawaasa fi jijjiirama fooyyina jireenyaa fiduuf miti jechuu keessan akkasii. Akkasii yoo ta'e fakkeenyaaf amma haasaa keessan keessatti tuqxanii turtan Harargee keessa Oromoonni wayita buqqa'anii lafarraa fudhachuufidha jettani. Mootummaan immoo beelaafidha quba buqqisee jedha. Mee kanarratti ibsa kennaa mee dhaggeeffattoota keenyaaf. Amma tarsiiba 5 ilaalneerra 5 keessa mootummaan wayyaanee jechaadha. Simoo kana tokko kan godhe maal inni lafa isaanii jechuudha. Akka gallakkisanii yookiin dabballeetti ergaa yookiin immoo humnaan kaasaa yookiin immoo guddinaa fi kanaaf hojjechuu qabdu farra guddinaa ta'uun qabdani jedhee sanaanis achiinis jedhee Oromoota biyya isaanirraa hari'aa jechaadha. Yookiin immoo iddoon ta'anitti geessee waan jedha malee kana waanuma beekamuudha. Ilaalles ni beekna. Sababni kuni lafuma Oromoo saamuudhaaf malee beelaan kan ka'ee miti jenneetu dhiyaate. Mee asirratti wayita kana uummata gaafatanii beekanii akkasiin qorattanii yookaan immoo gara jiddu galeessa Oromiyaatti irratti hojjetaa turtan kana nama mariisisu jiraatota lafa sanarra jiraniif immoo gahaa kennuu bakka bu'umsa. Wanta kana wati hojjetan maal godhu tokkoffaa olola gaggeessu maal inni iddoon kuni naannoon kuni abbaan qabu kan jedhu dura olola waan godhu lammaffaa immoo namoota dabballoota iddoo sana ergu sadaffaa immoo maal godhu guddinaa fi ijaa kanaaf namni kana guddina kanaaf morme akka illee shororkeessaallee ilaalamuu danda'a jedhaniitu waan jedhu. Kanaaf karaa adda addaa bifa adda addaa doorsisuudhaan lafa kana saammachaa jiru jechaadha. Finfinnee keessatti lakkoofsi namootaa karaarra bulanii kanneen kadhatanii fi kanneen rakkatan lakkoofsaan yeroo kamiyyuu caalaa dabalaa jira jedhama. Lakkoofsa kana keessaa immoo kan eenyutu kan immoo saba kamtu irra baay'ata laata? Obbo Asaffaa Geetaachoo dhimma kanarratti qoratanii kan argatan torbeedha qabatanii dhiyaatu. Kanaaf torbeetti baallama qabadhaa dhaggeeffattoota keenya. Sirba Taaddalaa kan immoo sin affeerra jirra. Fire,
Amma dabareen tan imalaati. Qophiin imalaa arraas gaafiif deebii gaazexessaa fi barreessaa kan ta'an obbo Kumsaa Burraayyuu waliin eegalle kutaa sadaffaasaa fi xumuraa bakka torbee itti dhaabnirraa eegallee kan biroos qabannee dhiyaannee jirra. Dhaggeeffatoota keenya nu waliin turaan afeerraa teenya. Tole obbo Kumsaa mee amma immoo garma erga chaartara keessaa bahamee keessattuu gara waggaa 12 asii dhaabne kana keessaa dhaabni dhalachuutu babbahuutu dhufe. Tokko keessaa dhalatuun kun sababni isaa wantoota isin amma ammaatti kana kaaftan ta'amoo ka biraa yookaan immoo wanti biraan jiraachuu danda'ama jedhamuu danda'ama dhalachuu adda bilisummaa Oromoo keessaa dhaabileen biraa kun obbo Kumsaa. Kun gaafii gaariidha. Chaartara ba'uun qofti dhaabota dhaaba kana keessaa dhalatanii fi qofaansaa sababa quubsaadha jedhee yaadu. Sababa ta'uu danda'a, sababa tokko ta'uu danda'a. Sababoota hedduutu jiraachuu malu. Mee kana xinnoo ishee gadi fageessinee haa ilaallu. Rakkoo dhaaba kanaa keessa eventiin tokkichi duwwaan dhaaba dhalchiisaa nama oolu rakkinni hundee irraa ta'a. Abaawwan sana tarsiimoon isaa maal akka ta'e kan ibsan baay'een hin jiru. Kanuma dhageenyu, kanuma afaan hin dhageenyu malee tarsiimoo sana immoo hojiitti hiikuudhaa fi tooftaa bu'uureessitoonni kun lafa kaawwatan kan agarsiisu waan baay'een hin jiru. Kanuma duukaa immoo innaa deebifnee ilaallu rakkoon dhaabichaa kana dhaabichuma hojii waan dhalate faayyuu fakkaata. Fakkeenyaaf maal jechuu kooti rakkoon dhaabichi hojiin dhalate naan siin jedhu. Fakkeenyaaf filmaata dirqama bu'uureessitoonni waliif qoodanii ilaalchisee waan adda addaatu dubbatama obboleessa kiyya. Maal fa'i jechuu dandeessa? Fakkeenyaaf eenyuwaayu duraanii ture inni jedhu gaaffii guddaadha. Gama kaaniin sooressi jaarraa abbaa gadaa durataa adda bilisummaa Oromootti of beeka. Gama kanaan immoo annaas deebinee ilaallu immoo obbo Diimaa Nagoo anaayyuu duree abaa'ootii isa jalqabaatii ofiin jedhu. Inumaayyuu ayyuu dureen abaa'oo kan jaalle magarsaa barii duraa hin jiruyyuu horii jedhanii ni jiru. Ol danqaadha jechaadha waan natti dhageessu yaada ol danqaadha jechuudha. Kuni maal nu agarsiisa falammiin aangoo dhaaba kana keessa dhalata isaarraa jalqabee jiraachuu isaa agarsiisa. Waan kana xinnoo ishee achi deebisee qorachuuf tattaafadheen ture ani. Hoogganoonni gariin informationaa bifa kanaa namaa laachuuf waan hin jaallanneef yookaan immoo waan yeroo itti dhabaniif yaanni kun sun bifa waraqataa ta'e hin bahin iyyuu malee odeeffannoo adda addaa kan inni warra gariirraa argadhe waan wal danqaadha. Akkaataa isaan dhalatanii irratti jechuudha. Akkaataa isaan aangoo qooddatanii irratti jechuudha. Kuni bu'uuruma jalqabee tasgabbaa'uu dhabuu aangoo dhaaba kana keessaaf sababa horii jedhan guddaadha. Maal jechuudha kuni takkaa aangoon dhaaba kana keessatti tasgabii argachuu hin dandeenye. Itituu hin dandeenye horii jedhan jiru. Kun
kun egaa riisarchii gara fuulduraatti namni godhuu qabudha jechuudha. Rakkoon isaa as dhiyoo kanaa inni guddaani isuma isa jalqabaa wajjin wal dhalchee wajjin wal fakkaata. Garamiin wal fakkaata jennee yoo ilaalle ka wajjin haasa'uu dhabu. Ka yaada adda addaa maganfachuu yaada adda addaa ta'anii qoranii irratti haasa'uu dhabu. Fi yaada xaliila kaayyoo xaliila horuu dadhabuu isaaniiti. Fakkeenya maal jechuu kooti kaayyoo xaliila naan siin jedhu. Gama tokkooni kan amma as dhiyoo kana dhaaba kana jeeqaa ture. Gama tokkooni bilisummaa Oromiyaa ka Oromiyaan bilisoomuu qabdii waan isheen bilisoomuu qabduuf 1 2 3 4 5 kana kanaafi jedhee kan itti amanee deemu. Gama kaaniin immoo Oromiyaan bilisoomuu hin qabdu waan ni barbaachisu Itoophiyaa dimokiraatessuudha kan jedhu. Istiraatejikaaliyyuu yaada wal danqani kun amma dhiyoo kana keessa maalan dhadhagaa jarri kun waliin danqanii jarri kun waliif firaa jedhu. Jarri kun aan akkanatti fakkaatutti wal danqu maaliifi bilisummaa jettee amantaa fi dimokiraasii jettee amantaan wal danqu. Dhugaadha bilisummaan dimokiraasiinis immoo bilisummaadhaa fi oliif diina jechuu koomin. Garuu laftiin ati itti galtu suni kallattiin ati itti akeekkatte suni tooftaa adda addaa akka ati implimenti gootu si godha. Yoo dimokiraasii ta'e tooftaa addaati kan ittiin deemtu. Yoo immoo bilisummaa ta'e tooftaa addaatiin deemta jechuudha. Ilaalcha tooftaan kunuutti nama buusaa jechuudha. Maaliifi tarsiimoo isaatu adda adda ga'a. Waan tarsiimoo adda addaadhaa tooftaa adda addaati kan inni feesisu kan inni fedhu jechaadha. Kan namni hiraarfamaa jiruu fi kan namni rakkataa jiruuf kan namni du'aa jiruu fi dhaaba isaa ganamaa kaayyoo isaa ganamaa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromootiin yakkamee Oromoon adda bilisummaa Oromootiin adabamaa jira, miidhamaa jira. Kun waan ol nama gaafachiisu natti hin fakkaatu. Karaani nagaadhaa, karaani haasawaadhaa hojjechuu dadhabee jennaan malli jiruu qabsoo itti fufuu ta'uusaa waan amanameefi uummanni Oromoo didaa jechuudha. Waan isaan diduu fi waan isaan jedhan kana diduu fi uummanni Oromoo ari'amaa hidhamaa ajjeefamaa oolaa jechaadha. Inni jalqabaa fotoqinsi ka duraadhaa ifiloo irraa jalqabe jechuu hin dandeenya jechuudha. Egaa ifiloon sokkees immoo dhaabni kun takka tasgabbii hin arganne dhugaa dubbachuudhaaf karaa fotoqinsaa. Maaliif jechuu dandeenya kun qabatamaa waan lafa jiru. Ibsoo kan jedhamu dhaaba kanarraa ba'e kun gaaffii hin qabu. Utuu ibsoon takkan turiin horii OPLF jedhan dhaaba kanarraa ba'a kunillee gaaffii hin qabu. Rakkoon inni guddaa dhaaba kana mudate immoo ka bara 2001 gargar ba'ame sana. Inni kun kan inni organizational core strategy bakka lamatti kan nu jennee himnu kana. Inni kun balaa guddaa dhaaba kanatti fide jechuudha. Asimmoo annaa deebinee dhufnu warra Awoo jedhanii dhalate. Warri Awoo kuni utuu isaan kaanii hin kurkuriin warri jijjiirama jedhaman dhalatan. Isaan kunis immoo utuu isaan kaanii hin daa'imiini amma gaa kunoo warri adoo dhalatanii jechaadha. Egaa sintesisii wanni isaa yoo ilaalte akkaataa isaan itti dhalatanii akkaataa itti dhufan yoo ilaalte hirra guddaan isaa ol fakkaataa jechuudha garaagarummaa guddaan qabu. Dhaabichi dhaabbata guddaa miseensota isaa hooggana isaa deeggartoota isaa taliiku ta'uu hanqachuusaa akka fofoxoqsni kun yeroo hundumaa dhalatan ta'e. Namoonni baay'een dhaabichaa olitti of ilaalu jechaadha. Dhaabicha galarraatti of ilaalu. Silaatii amma dhaaba biyya warra wastii kanas yoo ilaalle kan warra diktaatoroonni Afrikaadhaa hooggananillee yoo ilaalle yeroo baay'ee dhaabichi konsolideetii ta'ee hoogganni bakka tokko bulee gartuun hoogganaa suni hirra aaneetu saba geggeessaa jechaadha. Biyya dimokiraasiitti immoo dhaabatu nama caala malee namni dhaaban caalu. Dhaaba keenya keessatti adda bilisummaa Oromoo keessatti irra guddaan mul'ataa turani. Namoonni dhaabicha caalaa of hangoomsu heera dhaabichaa oli jiraatu. Kan barbaadan dubbatu waan barbaadan godhu kan wanti waloo
hoogganni waloodhaa laafaadha jecha dhaabni isaanii hoogganu jechuudha irra guddaa jadi walakkaan isaanii dhaabu hoogganummaa qofaaf waan dhalatan fa'aa fakkaatu fakkeessu jechuudha tasa hoogganamuu barbaadan isaan kun gama kaaniin immoo sababni inni guddaan hoogganicha keessa gariin isaanii kan itti amananii hin hojjetan maal jechuu kooti kan isaan hojjetan waan biraati kan isaan dubbatan immoo waan biraati. Fakkeenyaaf fudhanna utuu dhaabaa hooggananii ani qabsoo hidhannootti fa'aa hin amanu ani qabsoo hidhannootti takkaa amanee hin beeku qabsoo hidhannoo karaa miti ora jedhu faatu as ba'e. Egaa gama tokkoon hidhadhu waraaneettee leenjiftee hidhachiiftee ilmaan biyyaa ilmaan sabaa dirreetti ergita. Gama kaaniin immoo innaa dubbiin gubuu barbaaddu immoo anoo qabsoo hidhannootti namanuu silaayyuu kan hin godhu dhabeen bakka kana jira malee jette. Kun hundumtuu innaan dhaabatti deemee gadi galu namoonni maal jira irraa fofoxoquu jibbuu jadi kun garamitti nuufaa jira jechuu namni irraa achi deddeemuufaatu dhalatee jechaadha. Kun kan hoogganichi kan jedhuu fi kan hojjetu adda adda. Innaan ni godhu namni injaanje jechuudha. Uummanni Oromoo injaanje jaanjoo keessa seensanii innaa jaanjoo keessa seenummoo kaan qabsoorraa ba'aa kaan immoo gartuu xixiqqoo dhaabaa lafa dhaqonnaa dhaqu waan mala adda addaa barbaadaa jechuudha. Kuni diddiigamuu yookaan immoo qoqqoodamuu saba tokko. Gama kaaniin kan askaluu kana dhalate immoo warra karaa gabaabduu angootti wal ba'uu barbaadu dhalate qabsoo kana keessatti. Karaa gabaabduu waanni kaayyoon dhimma isaanii miti. Waanni sabni irratti wareegame baay'ee isaan hin cinku. Waanni isaan barbaadan karaa gabaabduu angootti wal ba'uudha. In a short way angoo dhuunfachuudha. Isaan kuni yaadni isaanii fudhatama yoo ta'e ejjennoorraa dhimma hin qaban. Ejjennoorraa ejjennootti kaayyoorraa kaayyootti ilaalcharraa ilaalchatti utaaluurraa rakkina hin qaban jechuudha. Warri akkasii kun waan ajaa'iba sitti ta'u Minisootaadhaa fi Ohaayoodhaa helikooppitariidhaan hooggana qabsootti fe'aman jechaadha. Ennaa dhaqanii waanni isaan fudhatee dhaqan ejjennoo utuu hin ta'in karaa gabaabduu waa barbaadu karaa gabaabduu waatti ba'u waan fedhee waa ta'u waatti ba'u kana fudhatanii dhaqan jechuudha. Kuni dhaabichattis isaan qofaatti utuu hin ta'in dhaabichattis integritii kiraayisii fide. Kiraayisii nu keessaa ba'uu hin dandeenye fide. Maal godhanii yoo waan isaan barbaadan sun hin ta'u ta'e dhaaba kan biraa dhaabu jechaadha. Gartuu kan biraa dhaaba keessatti uumu jechaadha. Waan biraa faanaa biraa tolfatu kan akka amantii kan akka goosaa faanaa akkasii tolfataniitu dhaabicha keessa garaagartummaan gadi faca'e jechuudha. Kun sababa gama kaaniin immoo hoogganichumtiyyuu kana nana hooggana jedhu sunis immoo booldi ta'uu dhabuudhaan haala yeroo irratti waan yeroo irratti jabeessee luugama qabsichaa qabee karaa itti agarsiisuu dhabuurraati laafina kanatti kan dhimma ba'an garan qaban. Laafina kana fudhatanii dhaqaniitu waan kun badeeraa irraa fuunaa akkasitti deemna warri jedhan garan qaban jechuudha. Sababoota kana hundumaatu jejjeeqama kanaa fi gumaachaa jedheetanii yaada. Obbo Kumsaan yeroo tokko waa'eedhuma hoogganaa laalchisee batattisuu kan jedhu tokko yaada kaasanii turanii jedhanii. Yaadni sun yaada maaliiti? Akkamitti akkas jedhame Obbo Kumsaa? Batattisuu waan inni jedhee fi waan gabaabduudha. Maal jechuudha? Waan goonuuf qophii dhabuudhaani halkanuma tokkotti waa waabjiwannee kaanee ka duraan ture kan namni irratti lubbuu gumaachifaa irraanfannee har'a kana goonee bulla boor kana goonee bulla jedhanii fiiguu ana malee namni hin jiru jechuu hooggana akkasiin arge gaafan Ameerikaanii dhaqu hoogganni kun dhiyoo filatamanii hoogganni kun isaanii waa qabee waa gadhiisuun argaa. Gama biraatiin immoo obbo Diimaanii as naannoo kana dhufee baruma sana keessa addana kanatti namoota dhaabarraa dallananii achi bahanii walitti qabee dhaaba kan biraa uumuun akka barbaachisaa ta'e.
Hoogganni amma jiru kun akka inni qabsoo kana hin finiinsine. Dadhabaa ta'uu isaa himaa ture. Gama biraatiin immoo deebee walgahii miseensota dhaabichaa taa'ee immoo waan biraasa. Wanti kun naagalu dide batattisummaan arge. Bara kami kun? Asii. Bara kami kun? Kuni 2005 natti fakkaata. 2004 2005 natti fakkaata. Dubbataa dhaabaa yeroo sures immoo afaan Amaariyaatti waan biraa dubbata. Afaan Oromootiin raadiyoo irratti waan biraa dubbata. Kun naagaluu dadhabe. Ejjennoo sanan arguu dadhabe. Kanaafani maaliif batattiftuu maaliif yaada ititaa yaada booddee bitanii jechuu dandeessan maaf hin jettanii kaleessa bakka tokkotti waan biraa jettu arra bakka biraatti waan biraa jettu miseensota maaliif afaan walii wallaalchiftu uummata maaliif kan uummanni godhu wallaalchiftu uummanni isin hooggana uummanni isin ilaala yaada batattisuu kana maaliif akka istiraatejiitti dhaabbattuun jedhee uummanni miseensonni irra guddaan waan sana waan fudhatan natti fakkaata irra guddaan harka dhahanii jechuudha guyyaa sana. Tole bokumsa burraayyuu ammas raadiyoo simbirtuu faana dhaka jirru baay'ee galatooma. Akkuma jettan dhaabbilee yeroo dhiyootti adda bilisummaa Oromoo keessaa bahan keessaa tokko maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan deemu kan Birgaadir Jeneraal Kamal Galchuutiin durfamudha. Tokko immoo kan adda Dimokiraatawaa Oromooti. Isaan kun sagantaan siyaasaa isaanii Itoophiyaan dimokiraatawuu qabdi Oromoon qaamuma sana keessatti ta'uu qabaa kan jedhudha yaada isaan qabanii. Yoo Itoophiyaa fi Oromoon akkuma jirtutti waliin jiraatan rakkina maal qaba? Qaba rakkoo jechuun Oromoon qaamuma Itoophiyaa ta'ee yoo jiraate akka isaan jedhanitti faayidaa fi miidhaa inni qabu akkamitti ibsuun danda'ama? Yoo faayidaas qabaate miidhaas yoo qabaate bokumsa. Isa kana kan murteessee nuuf kennu dhaaba siyaasaa ta'uu itti jiru. Inni jalqabaa kun amantii namoota hundaati. Dhaabonni siyaasaadhaa Itoophiyaa wajjin jiraadhaa jedhanii nutti fe'uu hin danda'ani. Dhaqaatii Oromiyaa dhaabbadhaa jedhanii illee nutti fe'uu hin danda'an. Mirgi kanaadhaa mirga uummata Oromooti. Rakkoon nuyi qabnu inni guddaan bakka kana. Waan nu barbaadaa jirru mirgi kun Oromoodhaaf haa kennamuudha. Okay, mirga kana attamitti Oromoodhaaf argamsiisnaadha inni jalqaba. Mirgi kuni mirgi Oromoo yoo barbaade Itoophiyaa wajjin anoo haa jiraadhu haa jedhu. Yoo didemmoo anoo hin barbaadu qofaa koottiin jiraadhaa haa jedhu. Kun dhimma Oromooti. Oromoo hojiin isaanii akka naagalutti waan kana Oromoo biraan ga'uudha. Ammaas kaluu kana waan nu dhageenyu waan kana Oromoo biraan ga'u duwwaayyuu tuun ta'ini olterneetiivni kana jennee Oromootti himne sanarratti dhiibbaa gochuun nutti jira warra jedhan faatu as ta'e. Kun ajaa'iba. Hojiin isaanii dhiibbaa gochuu miti. Hojiin isaanii uummanni Oromoo mirga hiree ofii isaatii murteeffannaa akka inni gonfatu gochuudha. Egaa Itoophiyaa wajjin jiraachuuti Oromoof gaariidha moo kan mataa ofii dhaabbatee jiraachuutu Oromoof wayyaadha. Inni kun dibeetii guddaadha jechaadha. Gaafa uummanni kuni nama ta'ee uummanni kuni hangoo baletiidhaan dhaqee achira buusee anoo kanarratti mari'adha gaafa inni jedhe gaafasii jechuudha. Amma namichatu maal jedhe bara beelaa tokko. Daakuufuu daaksisuufuu yoo gabaa waastii tolee jedhe uummanni Oromoo Itoophiyaa wajjin jiraateefuu dhiiseefuu inni jalqabaa hiree sana argachuudha. Yoo hiree sana uummata Oromoof hin laatiin waan ati falmitu hin jiru. Amma rakkoon nuyi qabnu wayyaaneen hiree kana raachuu hin barbaadudha. Wayyaaneen
tasa iree kana uummata Oromoof laachuu hin barbaadu. Kanaaf jaallannus jimbinus uummanni Oromoo hireesaa harka isaatiin fudhachuu danda'uutu itti jira. Isa kanarratti gaa rakkoon keenya warri Jeneraal Kamaaliin gal hoogganamu orra Habashaa duraanii wajjin orra biyya bitaa ture wajjin yoo deemne humna taanaa humna yoo taane immoo wayyaanee buqqisuu dandeenya jedhu. Hariiroo garaagarummaa hariirooti kan isaan qaban jechuudha. Isaan kuni isaan wajjin mirga Oromoo achi keessa barbaadu kan jedhu. Isaan atamma maqaan haaroftu kun immoo orra amma biyya bitaa jiran kanarraati waan marartee horachuu, waan amantaa horachuu, waan isaanitti firoomuu, waan isaanii wajjin ol fakkaatanii isinillee nu malee dantaa hin qabdani nullee isin malee dantaa hin qabnu haa olaa dandeenyu jedhanii isaan sossobachuu fakkaata jechuudha. Garaagarummaan jara kana lamaan jidduu jiru akka inni fuun barbaada. Akkanan yaadutti garaagarummaan jara kana lamaan jidduu jiru kana hariiroo paartinarshiippii isaan qabaniiti malee kan kaayyoo miti. Kaayyoon isaanii inni dhumaa Itoophiyaa dimokiraatessuudha. Kana ibsaniiru lamaan isaaniiyyuu. Kanaaf isaan akka humna dimokiraasiitti ilaaluu hin dandeenye. Isaan qofaa miti. Orra biyya jiranillee isaanitti maxxanuu dandeenya. Muuxannoo orma keenya irratti yaaduu qabu. Kaleessa ennaa chaarterii isaan wajjin teenyuyyuu jarri kun didanii hidhanii biyyaa isaan yaasanii akkamitti arrammoo deebanii ijoolleen Tigree kun dimokiraatawoo ta'anii principally dimokiraasiitti amananii achitti kottaatii Finfinnee keessa waajjira banadhaa deemaa ittiin jedhu. Kana jechuufi waan jiran natti hin fakkaatu. Kana naa ilaalu garaagarummaa isaanii kan nu goonu. Kanaaf jidduutti Oromoon afaan faajjeera, Oromoon afaan faajjeera. Amma garuu dukkanni sun gara ifaatti waan deemu fakkaata. Egaa of baasanii nuu Itoophiyaa ijaarra jedhanii innilleen karaa tokko. Isaanillee achinaa deeman rakkoo guddaan qabu. Orri immoo karaa bilisummaa deemnu jedhanilleen isaan kunillee karaa kanarra jabaatanii of ijaaranii deemuu qabu. Waanni rakkoon ganamaa inni xaliila'uu dhabe. Inni dhaaba kana mataa dha'ee mataa naannessee of keessatti akka inni confused ta'u godhe amma waan baqaqee bahee fakkaata. Egaa bahuu isaa qofaa immoo miti. Isa kanarra darbitee of ijaaruu dandeessa. Organizationii kee gadi utubuu dandeessa. Inni kun immoo gaaffii yeroo hin deebisu natti fakkaata. Tole obbo Kumsaa Burraayyuu gara xumuraa gahaa jirra. As keessatti kan amma jettan kana fiixaan baasuudhaaf gama lamaaniyyuu ga'een hawaasaa maal ta'uu qaba? Keessattuu uummata biyya ala jiru kana nama barates dabalatee hunduma ilaallate taa'anii dhaaba wayita komatantu dhaga'ama yookaan jaarmiyaa tokko wayita qeeqantu dhaga'ama yookaan qooda fudhannaan namoota baratanii sadarkaa adda addaatti namoonni dandeettii adda addaa qaban jiru. Namni qooda jaarmiyaa keenya keessatti fudhachuu didanii jedhaniitu immoo isaan komatu warri siyaasaa immoo. Hawaasni immoo jaarmiyaa siyaasaa komata. Mee dhimmoota kana lamaanii waliin qabsiistanii kan jettan yoo qabaattan dhumarratti carraan isinii kenna. Wanti dhibee guddoodha. Wanta tamma kaafti kuni rakkina guddoodha iyyuudha. Rakkina dhaaba kana yookiin immoo qabsoo kana bakka kanaan ga'e jechuudha. Dubbiin kan namichi duula dhaqee jennaan duula kana keessatti waa ajjeesu dhabe. Allaattiin immoo namicha kana wajjin adeemti. Namichi kun waa ajjeesee jennaan kan irraa hafe nyaadha jettee allaattiin namicha kana wajjin adeemti. Namichi kun waa ajjeesu dhabe. Innillee beela'ee allaattiin illee beelofte. Allaattiin egaa kan du'u dhabe namichumti kun du'eennaan nyaadhaa jettee eegaa jirti. Namichi immoo eegan kan ajjeesu dhabe allaattii kana wajjin adeema allaattii kana ajjeesee nabiddarra kaa'ee qoonqoo itti oola jedhee yaada. Maal jechuu kooti allaattiin duula kajeelee jennaan duulli immoo allaattii kajeelee inni Oromoon jedhee mammaakuuf kan. Beektoonni keenya irra guddaan dhaabaa eeggatu. Hooggana dhaabaa eeggatu. Uummanni keenya immoo beektota keenya eeggata.
Hoggana isaa dabalatee jechaadha. Uummanni hoggana eeggataa, hoogganni uummata eeggataa. Gara biraatiin immoo yoo dhufte warri biyya keessaa jiru beekaan keenya biyya alaa jiru kuni waa fidee tooftaa haaraa baasee nu qabsoofsisee yookaan immoo wayyaanii kana nurraa darbee aangoo siyaasaa nu dhuunfachiisa jedheetu hawwa garaa keessa. Warri immoo biyya alaa jiru kun immoo kan biyya bilisoomsu biyyuma keessaa ka'a warri biyya keessaa waa godhanii jennaan bilisummaan dhuftii jedheetu eega. Egaa dubbiin akka allaattiif akka namicha duula dhaqee sana wal jala darbee jechuudha. Amma kuni jijjiiramuu qaba jedhee namana. Tokko eeguun jijjiiramuu qaba jedhee namana. Namni qabsootti kontoraata fudhatee jiru. Yeroo adda addaatti waan nama gaddisiisaadhaa qabsoo kana keessaa dhalateedha. Ammoo isa nama gaddisiisu sana duwwaa ilaaluutu hin ta'e waanni namatti tolus, waanni of nu barsiises, waanni daangaa keenya sarares, waanni afaan keenya tolches, waanni aadaa keenya kan gadhaabes qabsooma kana keessaa dhufe. Kanaafuu isa gara gaariisaa, isa gara tolaasaa qabannee qabsoo kana attamitti baraneessuu dandeenya, attamitti yaada olii gumaachuu dandeenya. Namni hundumtuu qabsoo kana Oromoo haqaagataa itti namni hundumtuu qabsoo Oromoo irraatii qooda fudhachuudhaaf mirga qaba. Beektonni Oromoo waama tokko barreessuu, waama tokko riisarchii gochuu qofa akka qabsootti warri fudhatanis jiru. Waa riisarchii gochuu namni qaba jechuu goomini. Oromoodhaan waan guddaa hojjeteera dookumentiin beektonni keenya barreessanii yuunivarsiitii adda addaa keessa. Garuu waan inni hojjennu yoo akshiniidhaan saplimentiidhaan ta'u ta'e, yoo gargaarsinee humna kana horuu hin dandeenyu ta'e, yoo beekaan keenya hooggana keessaati qooda fudhachuu hin danda'u ta'e, waan inni waraqaa inni barreessu qofaan quubsaa hin ta'u. Kanaaf keessaayyuu gaaffiin keenni dhumaa kun baay'ee natti tola. Maaliif kana atis, anis, osaanis, warri osaa kee jiran hundumtu, namni hundumtu maaltu narraa eegamaa kan jedhu. Qabsoo sabaaf jedhee beekaan sabaa walitti araaramee yaada waliif qoodee akkaataa qabsoon sadarkaa tokkorraa sadarkaa ittaantutti sadarkaa xiqqaarraa sadarkaa guddaatti darbitu mala dha'uun dirqama qabu jechuudha. Wagguma waggaatti akka nama Yerusaalem yookaan immoo Makkaa dhaquu ol geenyee gargar yaa'uun keenya qofti qabsoo kanaaf quubsaa natti hin fakkaatu. Kanaaf intellectualonni keenya in particular waan kana ilaalanii attamitti kanatti gumaachinaa, attamitti tooftaasaa kanaa kan baranee gochuu dandeenya, attamitti qabsoo waliigalaa hoogganuu keessatti qooda fudhachuu dandeenya inni jedhu irratti yaadamuu qaba. Warri qabsoo hooggananis immoo attamitti dhaloota haaraa itti dabarsina, attamitti dhaloota haaraa angoomsina, attamitti isaaniin humneessina inni jedhu tooftaan kun lafa taa'uu qaba. Amma ammaatti lafa hin ta'e. Humneessuu waan biraadha. Liidarshiippitti ol fiduu danda'uu waan biraadha. Ijoollee yuunivarsiitiidhaa ari'amaa jirtu kana attamitti qabsootti dabaluu dandeenya, attamitti maashina qabsoo kanaa gochuu dandeenya, kanuma gadiitti utuu hin ta'in attamitti sadarkaa hoogganaatti ol fiduu dandeenya, dhaloota haaraa, dhiiga haaraa attamitti dhaalchisuu dandeenya inni jedhu irratti yaadamuu qaba. Innaa kana dubbatanii waa dubbachuun salphaadha, waa gochuun immoo hin danda'amu warri jedhan jiru. Waa dubbatan malee waa gochuu hin danda'amu. Kanaaf gara lachuu jechuun karaa hoogganaas manni sun banamuu qaba. Malli sun banamuu qaba. Karaa immoo beektotaas immoo fedhiin sun jiraachuu qaba jedhee namana. Tole obbo Kumsaa Burraayyuu yeroo keessan fudhattanii Simbirtuu faana waan turtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaa fi maqaa qopheessitoota raadiyoo Simbirtuutiin guddaa galatoomaa isiniin jedhaa fayyaa ta'a. It's
egaa dhaggeeffattoota keenya kan irraaf qabannee dhiyaanni mara xumurree jirra. Kan nu hafe nagee walitti dhaammannee baallamaan gargar galuu qofa. Torbee qophiilee biraatiin hanga walitti deebinu badhaadhinaaf gammachuu keessa akka turtan kan hawwinu Gammadaa Baroodaa, Dassuu Duulaa fi Ilillii Bilisummaati. Isi banota la khara galati